السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتم متخين قال الدنيا كسمة برنا بري برا بالغ يرجويا ورّينا نمو قدافي وأنا مو قدّانا نشتني الدنيا خير دابو متاتنم جانيت دابو نقولني تكو ورّين داوتو تخين تاتني نتيس بدي سنتكو بقى بسر نجرو راتي ابن جرا تشوخنيا وأم براتي مت دوانو فودا akka gara nagaatti tarkaanfannu arraa bakkaan jirulleen bakka ajaa'ibaatti keessummaa naaf bira jira. Maaliif akkuma isin itti gammaddan jenneeti mana abdiitiin jira abdiidhaa jira waan ta'eef akkasuma namoota hedduutu bara kana nama takkaaf lamaaf dhiifnee yaanaa jeeraayyuu jira akkeeraan iyyine namni takkaaf lamaan sanis gammachuun qabaa garuu xiqqoo waan na gaddisiise onlaayinii kanarraa baduun kiyya na balleessa waan ta'eef akkasuma waan takka waan jira himachuu hin barbaadu. Namni akkuu nama gartee nama hidhatee lafaa nama akka nama godha. Garuu daawwattoota kiyyaan du'aa teessaniitu akka na godheensaa waan biraati miti akkaan karaa hamaarra hin jirre rabbitu na agara ammallee karaa hamaarra deemutti hin jiru du'aa naaf godhan isin hin ja'a inshaallah xiqqoo booda nama wajjin jiraannee nama wajjin nyaannee nama wajjin turre jechuun ni beektanii Abdii Mustafaa jaarsaa duniyaati. Hidhaa jira waan ta'eef anatti dubbatanii turanii namoonni hedduun sanumaaf har'aan tanaa gara mana isaa jira ijoollee malee namni takka mana hin jiranii kunis gaddarraa tokko kan isiniin jiru har'aan tana Saayifuu wartee saayibni gaa saayiba badaan akka fedhe nama godha. Saayifuu ni beektan isaatu qabee achi buutee akka waan daawwatee natti fakkaatti hedduu illee quba hin qabu dhageetiin jira amma kanumaafuu uummata keenya wanni asirratti nu gargaartanii du'aa'ee akkasuma koomeetii yaada bareedaa barreessaatii nu biraatiin ga'an isiniin jaa itti aansee warreen na komachuu turtanii maal jee isinitti hima maal jeen dubbadha. Egaa akkasitti uummata keenya hedduu takka wanna rakkisee waan biraatii miti. Namni waan harkaa qabullee nama buusa waan mana keessee raabachiisuun ajaa'iba du'aa teessanii bachiisa waaniin gartee harkaa qabuu miti. Waan mana qabuun bachiisee isiniin jaa waan qulfii jira. Natti jarjartee honesti. Kanumaafuu har'aan tan uummata keenya gara nagaatti walitti deebi'uudha qabnaan isiniin jaa wanni lafaa keef deemu jiruuf har'allee bakka biraa dhufee keessummaa taa'u jiruuf waan biraati miti akka namni gartee xiqqoo rabshaa raftanii gara rabshaa irraa gara nagaatti akka jijjiiramu jeetiin qopheessee deemu jira. Hamma fidoo kana dhaggeeffadhaa hamma dhumaatti namni gartee bara haaree kana gammachuu fi kabajaaf jaalaan ollaqa malee waan hin taaneen namaa miti bara hin keessummachiisanii isiniin jaa uummata keenya khayidhaa jiru akka hiikamu kafayyaadha beekee fayyu kadeeme imaltuu akka nagaan imaltuu bakkeetti neessan dhaqu kanumaaf malee waan biraatii miti yeroo isin achi waan biraa du'aa lafaa haaftanii warreen gartee maleekaan qaba hin beektu namarratti katabdi waan taateef nuratti sajjalina uummata keenya amma fiidoo biraa qabadhee isiniif deebutti baay'ee nageetti turaan isiniin jaa asuma gubbaadhaan wanneen waan maal isin dhageessifadha Saayifuu ni beektanii abdii harkaa qabu isatti dhaqee akkanatti